Impaayerri Itoophiyaa waggaa 100 dhukkubsate. Shaakala abbootii irrootaa jalatti roorrifamni jireenya sabootaa irra ga'ee sadarkaa baachuun dadhabamutti ennaa ce'u diddaa dhaabbataa koloneessaa fi kolonaawoo gidduutti uume. Golfaa hamaan Itoophiyaa goolee nagaa dhorkate maddi tokkichi wal diddaa gaggaba kolonummaa, impaayerummaa fi abbaa irrummaa gama tokkoo fi fedha bilisummaa, ulfina namoomaa fi nagooma waaraa hacuucamoonni gonfachuuf wal'aansoo dhaabbataa garuu hadhaawaa taasisanidha. Diddaan kolonaawoo impaayera Itoophiyaa keessatti geeddarama bifa lamaa argamsiisuu danda'ee jira. Tokko warraaqsa bara 1974ti. Warraaqsa beekamaan bara 1974 kun ilkaan impaayerummaa, kolonummaa, hooda solomoonummaa fi jettee Itoophiyaa tokko sochoosee sirna mootii gonfoo raawwachiise. Kiristaanummaan Ortodoksiis amantii biyyaa yookiin state religion seerawaa ta'uun ni hafe. Kiristaanummaan Ortodoksii fi hoodi solomoonummaa dhagaa golee bulcha habashootaati. Warraaqsa sanaan lamaanuu qooda kennaa turan irraa maksamuun bu'uura raatessa kolonummaa sochoose. Mataa Ortodoksiin dibamanii mootii moggaasa waaqaa kan hin himatamnee fi kan hin komatamne leemmoo abbaa surraa, qaccee Solomoon, leenca Yihudaa fi kanneen kana fakkaatan jedhaa xibaaraa kolonaawoo irratti fe'amuun achirratti dhaabbate. Kun geeddarama ilaalchaa fi yaadaa argamsiise. Garuu geeddaramichi gaaffii sabootaa beekee rakkoo impaayeratti hudhee qabee furmaata waaraa kennuu dadhabe. Itti ba'aa warraaqsichaa gantummaa keessaatu hankaakse. Humni diddaa uummataa keessaan luuxee ulee aangoo butate dargiin awwaala sirna mootii gonfoo irratti sooshaalistummaa gadhaabuu yaale. Sooshaalistii ta'ee osoo hin taane hongee yaadaa fi ilaalchaa isa mudate keessaa ba'ee raatessa biraan fudhatama argachuu barbaadeeti. Dargiin seenaa fi duubbee sooshaalistummaa keessatti maalummaa isaa mirkaneessee hin dhalanne. Yaada ilaalcha sooshaalistummaa warraaqtota hoggasirraa dhaga'e. Kanaaf yaada osoo hin hubatiin ittiin kakate itti jiraachuu dadhabe. Dargiin harcooyii waraanaa Haile Sillaasee irraa ijaarame. Ofii isaatiis hidhannoo roorrisaa sirnichaa ture. Ennaa warraaqsa abbootii mirgaa keessaan luuxee aangoo butatu barcuma isaarra turuuf dhiiga kumootaa dhangalaasee boorrachuutti gadi taa'e. Farrummaa namummaa ifatti mul'iseen bulguu hamaa dhiiga qulqullootaa sooratee jiraatu ta'uu mirkaneesse. Haala mangistuun ittiin impaayera dulloomtuu dhaabaa fi dagaleen bososee walitti kabeebsee bulchuu yaalee karaa hammeenyaa fi goolisuu kanneessaa ture. Akka sanaan turuu kan danda'u haguma hacuucamtoonni qawwee inni ittiin bookkisu hidhataniitti ta'uun ni beekama. Boodana qawweetu qawwee cabsee mangistuu barcumarraa fonqolchiise. 2. Geeddarama bara 1991ti. Aangoon mangistuu qabsoo hidhannoo saboota hacuucamootiin irra aaname. Mangistuun finkilfamuun takkaan waraana barbadeessaa dargaggoonni akka qoraanii itti bobeessaman xumura itti tolche, takkaan immoo impaayerummaa fi kolonummaa warraaqsa bara 1974tiin ilkaan sochoosame gara diiguutti geesse. Garuu Itoophiyaan bifa tokkorraa gara biraatti muuxatte malee hundeerraa hin geeddaramne. Wanti akka geeddarama guddaatti fudhatamu hafuurri impaayerummaa golgolaawee hafuura sabboonummaa sabootaan bakka buufamuu isaati. Bara 1991 dhiibbaa aadaa dulloomaa impaayerummaa irraa maqamee gara siyaasaa sabummaa tarkaanfachiisuutti fuulleffachuun eegalamedha. Geeddaramni qabsoo dhaabota sabaa fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa uummata Tigraayii fi adda bilisummaa uummata Eertiraa geggeessaniin argame. Kun warraaqsa bara 1974 taane impaayerummaa fi kolonummaa bu'uuraa, hoodaa, seeraa, aangoo fi ilaalchaa dhabsiisedha. Qabsoon sabboonummaa sabootaa waggaa dheeraaf moggaa handaara biyyaa ture tokkeessummaa kolonummaa mo'ate garaacha biyyaatti aangoo nakkaruu danda'eera. Aangoon garuu harka humnoota dogoggoraa buutee hireen geeddarama sana dantaa saboota hundaaf oolchuu hankaakse. Xarangaa'onni Tigraay caasaa federaalummaan Itoophiyaa bulchuu yaalan. Heerri isaanii gaaffii sabootaa beekee ture. Garuu dhaabni isaanii heera ofii baasan ittiin hin bulle. Timjii impaayerummaa irra tarkaanfatanii federaalummaa bulcha yeroo isaan gadhaaban yaadaan jiroo fi mirkaniinsaa wal faalleessa. Federaalummaan kaayyoo naamusaa of bulchuu fi wal bulchuutiin masakama. Addaan jiroon daga ofii keessatti of danda'ee ijaajjee federaalatti akka hojjaasaatti aangoo fi qabeenya qooddata. Adda bilisummaa uummata Tigraay karaa EPRDF kaayyoo naamusaa kanaa busheesse. Dhaabonni maannaa adda bilisummaa uummata Tigraay waliin EPRDF hundeessan saba of danda'e iddoo sun haafuuti ofiifuu bilisummaa hin qaban turan. Kanaaf adda bilisummaa uummata Tigraay jechuun EPRDF jechuun adda bilisummaa uummata Tigraay ture. Karaa biraa adda bilisummaa uummata Tigraay fi EPRDF fuula lamaan dumbulloo tokko turan. Kanaaf EPRDF guddaa qomma'aa fakkaatee mul'atu xiqqaa bulcha yeroo Miciree adda bilisummaa uummata Tigraay irraa gadoof dhaabe maalummaan isaas daawwitii adda bilisummaa uummata Tigraay qofa keessaa mul'atu ture. Adda bilisummaa uummata Tigraay dhaaba federaalummaa fi dimokiraasii sobaa lallabedha.
bara fakkaatee dabareesaa nama raatessuuf yoo ta'e malee farra federaalummaa fi farra dimokiraasii ta'uusaa hojii qabatamaan mirkaneesse. Bulcha yeroo inni gadhaabe shaakala abbaa irrummaa mallattoo eenyummaa habashootaa fakkaatee itti fufsiise. Jireenya isaa keessatti dhaaba ejjennoo siyaasaa tokkoon jiraachuu dadhabedha. Ka'umsi isaa maarkistummaa leenistummaa ture. Booda warraaqsa Albaaniyaatti michoomee yaada Elver Hoojiyaa dhugeeffate. Addunyaan maarkistootaa gabaa dhabnaan ammoo halkanuma tokkotti hordoftoota kaapitaalistummaa adii yookiin waayit kaapitaalizimiitti geeddaramuu isaa himate. Kanaan eenyu caalaa leelloo jara lixaa argatee ture. Booda leelloon sun itti hir'annaan karaa kaapitaalistummaa irraa maqee karaa warraaqsa dimokiraasii irra qajeeluu himate. Innaa du'ee hobbaafatullee awwaalli isaa karaa kamirratti akka ta'e hin beekamu. Dhaabni EPRDF xarangaa'otaan dhandhooname harka ilmaan xarangaa'otaatti galaafatame. Barri 2018 geeddarama biraa dorrobee dhufee ture. Qabsoo gichilloonni Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoon durfamu taasifte seenaa Oromoo keessatti isa jabaa Oromoon akka sabaatti of danda'ee ijaajjee sirna Itoophiyaan falmedha. Diddaa qindaawaa hundee EPRDF sochoosee kan qaxaleen ijoollee Oromoo adda ishee rasaasaaf laphee ishee taankiif kennite ulfina saba Oromoof kitimaa taate haala bara 2018 uumame argamsiise. EPRDF jabaa hin uggamne fakkaataa ture. Diddaa fi dheekkamsa Oromoon yeroo akka hurrii qilleensi seenee lafarraa dhabamutu argame. Taatullee ijoolleen Oromoo sochootee haala geeddarte mirga saba Oromoo guutuutti osoo hin mirkaneessiin gufatte. Luuxxee seentonni carraa sanaan barcuma EPRDFitti ol bahan itti ba'aa sochichaa hanqaaqsanii dheebuu aangoo ba'achuuf halluu fakkeessummaa baatii muraasaaf sabboonummaa akkeessaa ittiin calaqqisiisan ofirraa dhiqanii eenyummaa isaanii isa dhugaatti deebi'uuf yeroo muraasa qofa itti fudhate. Waadaan geeddarama dhugaaf seename waamichi haqaa fi dimokiraasii heerummaa fi kanneen kana fakkaatan arraba xarangaa'oota haaraarra torbanota muraasaaf ture. Ni ida'amnaa jedhamee ka'ame wal harcaasuun heddummaate. Ajjeesuun mo'amuu ta'uu himame. Garuu ajjeesanii dhiiga qulqullootaa boorrachuun hin dhaabbanne. Hin hinuu jedhan garuu manni hidhaan wal hanqate. Waltajjii addunyaatti bahanii waraanni fakkeenya kufaatii ta'uu firaa fi halagaatti himan. Garuu waraana barbadeessaan biyyattii goolan. Dhaabni biltsiginnaa maandhee EPRDF keessaa muuxatee bahee dhaaba waan dubbatu hundaa faallessu ta'ee argame. Maayikelaawwiin ulfina ilmoo namaa sarbuutti fafeessamee cufamellee osoo waggaa hin guutiin gaabbamee baname. Diddaa fi dheekkamsa uummataan haalli bara 1974, 1991 fi 2018 uumame gaaffii sabootaaf deebisa waaraa kennee furmaata hundee qabeessa argamsiisuuf carraa uumee ture. Garuu carraa sadanuu osoo xumuramee dhimma ittiin bahamiin xawalwaallota, ayyaallallattootaa fi xarangaa'ota gaggabdoota aangoon butamee hanqaaqsame. Daafii kana impaayerri dirree goolii kun abbaa irrummaa fi dabaan bulummaa farra ulfina ilmoo namaarraa walaboomuu dadhabde. Impaayerummaas ta'ee federaalummaa jalatti waa'een bilisummaa fi birmadummaa sabootaa, dimokiraasii, ulfina ilmoo namaa, misoomaa fi qananii jettee dhugaarraa fagoo abbootiin irrootaa saba bulcharraa teessuuf lallaban qofa. Akka amma hubatametti Itoophiyaan federaalawuu fi dimokiraatawuu caalaa gaalli uraal ilmoo keessa darbuutu salphata. Maraammartoon siyaasaa amala uumaa Itoophiyaati. Diddaa fi warraaqsi yookaan fonqolchi sirna geeddaru hundi irree hammeenyaa kan duraa caalaa ulfaatu fudhatee dhufa. Saba hunda dhiitanii bulchuun gaggaba abbootii irree Itoophiyaati. Abbaan irree kun Amaara, Oromoo, Tigree yookaan saba biraa keessaa argamuun homaa garaagarummaa hin qabu. Abbaan irrummaa sabummaa hin fo'atu, amantii hin moggaafatu. Maddi maraammartoo siyaasaa Itoophiyaa gaggaba abbaa irrummaa fi olaantummaati. Hanga kootamni abbaa irree barcumarraa sochoofame saboonni hunduu mirga hiree sabummaa isaatii murteeffachuu hin dandeenyetti bilisummaa, nagoomaa fi tasgabbiin waraanii argama jedhanii yaaduun gowwummaa ta'a. Kanaaf haalli amma keessa jiramu ragaadha. Itoophiyaan har'a golee hundaa ibiddi furaa itti qabatee goolii hamaa fi waraanaa barbadeessaa keessatti argamti. Kun dhoksaa gabaa keessaati. Oromiyaa, Tigraay, Benishaangul Gumuz, Gambeellaa, Amaaraa, Somaalee, Kibba, Affaar bakka hundaa sagalee rasaasaa dhaga'uu irra darbamee raaree dhiigaa do'achuun waan baratamedha. Reeffa namaa ulfinaan awwaaluun afeera. Reeffi biyyoon itti deebifamee baalli irra buufame carra qabeessa. Kaan akkuma salphaatti badheetti gatamee irbaata allaattii ta'a. Dubartiin ni gudeedamti, maanguddoon ni salphifama. Maatii guutuun duubaa manni itti cufamee ibidditti qabsiifama. Namummaan sadarkaa kanatti gadi xiqqaate. Akkasuu ta'ee lubbuu dabalataa galaafachuu, dhiiga dabalataa dhangalaasuu fi mancaatii dabalataa qaqqabsiisuuf foolachuu malee qalbii ofiitti deebi'amee galaana maraatummaa cillinfoo itti seename keessaa bahamee gaabbamee lafa dhiiga qulqullootaan looxxoftee dhiqanii qulqulleessuuf qophiin hin mul'atu. Dhiitee bariitee waamicha waraanaatu dhagahama. Humna bulguu fakkeeffamee diinoomfame barbadeessuu, balleessuu fi awwaala isaarra dhaabbatamee jeekkaramuuf daboo kadhatamee qophaawama.
Kun haala keessa jiramudha. Waa'ee impaayera Itoophiyaa irratti yaadonni lama wal nakkaraa turan. Akka yaada abbootii irreetti tokkummaan Itoophiyaa hin biinxa'uu hin diigamu. Warri Itoophiyaa diiguuf abbalan humnoonni keessaa fi alaa abjuun isaanii hin milkaa'u. Yaadni kun hordoftoota Abukaakkee wacaa fi wacabbaraan lafa bulluqsan hedduu qaba. Nama qalbiin hubateef utubaan tokkummaa Itoophiyaa olola kanaan waan dhaabbate fakkaata. Yaadi faallaa yaada abbootii irreen dhiyaatu Itoophiyaan dimokiraatawuu, federaalawuu fi mirga sabootaa hammachuu hanqattee daandii qaxxaamuraarra ijaajjitee argamti. Daandiin tokko yoo daddaffiin tarkaanfiin fudhatame shaakalli abbaa irrummaa hambifamee gara dimokiraasiitti geessa. Daandiin biraan akkuma baratame awwaala dimokiraasii fi federaalummaa irratti shaakalli abbaa irrummaa fi olaantummaa saba tokkoo dagaagfamee gara diigumsaatti geessa. Yaadni kun gabaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhaga'amuu edda eegalee bubbuleera. Tilmaamni kun sirnaan kurfaa'uu gaaffii sabootaa waliin lafa qabate. Abdiin dimokiraatessitootaa inni guddaan unkaa heera Itoophiyaa keessatti abbaa irree dirqisiisanii nagaan aangoo irraa fudhachuu ture. Taatullee abbaan irree sirna federaalummaa Itoophiyaa akka isaaf tolutti morodee gadhaabee dimokiraatessitoota caalaa haxxee fi abshaala ture. Filannoo sobaa geggeessee sagalee hata hanna raawwateef torbanoota wacamee callifama. Abbaa irree kootamni mormitoota isaa edda hidhee booda hoggana guddaa obboleessa jabaa abbaa mul'ata fagoo jedhamee barcumni eebbifamaaf. Haalli amma mul'ate yaada abbootii irree fi yaada gurmuu dimokiraatessitootaa wal faana faallesse. Itoophiyaan hin biinxoftu, mootummaan ishee hin jiguu kan jedhu soba. Itoophiyaan jalqaba sammuu namaa keessatti bittinnoofte. Uummanni Itoophiyaa wal hin beeku, wal hin amanu, fedha waliin jiraachuu hin qabu. Akkatti har'a Amaaraa fi Tigreen, Amaaraa fi Oromoon wal ilaalaa jiru kanuma mirkaneessa. Amaaraa fi Tigreen bu'uura Itoophiyaa fi Itoophiyummaan irratti gadhaabbatedha. Jarri lamaan seenaa, aadaa, ilaalcha, amantaa, hoodaa as dhuftee fi barsiifata adda addaa irratti walitti dhufu. Yoo Aksum hambaa qaroomina Itoophiyaa jedhame, Aksumarraa handhuura sabboonummaa Tigreetti geeddarame hidhata Itoophiyummaarraa hiikkataa jira. Yoo bataskaanni Aksum Maaram handhuura kiristaanummaa Ortodoksiitti fudhatame, bataskaanichi hariiroo Finfinnee waliin qabu addaan kutuu labsateera. Yoo hidhata obbolummaa ta'e haadhi isaan walitti gudunfee addaan cite saboonni lamaan daangaa dhiigaan sararame qooddatu. Gabaabumatti waa'een tokkummaa Amaaraa fi Tigree callee gargar cite ta'ee bu'uurri hidhata hangafaa fi maandhaa kana booda dhagaa gargar bahe fakkaata. Kun mirkanii diigamuu bu'uura Itoophiyaati. Oromoo fi Ormi kibbaa bu'uura Amaaraa fi Tigreen waliin ta'anii lafa qabachiisanitti kolonaawwanii sutaman. Hariiroon Itoophiyaa fi isaan gidduu ture hariiroo koloneessaa fi kolonaawaa, hacuucaa fi hacuucamaa, gabbarsiisaa fi gabbaraa kanneen kana fakkaatan ture. Hariiroon kun haga har'aatti geeddarama guddaa hin argamsiifne. Haala itti tokko bulee tokko bulche gadi qabama, daba, tuffii, dhiitama, yakkasuu kanneessaa akaakuu hallee keessummeessise. Kun keessumaa Oromoo fi Itoophiyaa gidduutti hariiroo jibbaa, diinummaa fi hammeenyummaa gadhaabe. Oromoon diina Itoophiyaa, Itoophiyaan diina Oromootti fudhatama. Haala kana federaalummaan leelloo guddaa argatee ture homaa hin geeddarre. Moggeeffama siyaasaa, saamicha dinagdee, cunqursaa afaanii fi aadaa, tuffatama eenyummaa, duuchumatti dhiittaa namummaa akka sabaatti irra gaherraa ka'ee Oromoon Itoophiyaa lagatee Itoophiyummaa fafeesse. Itoophiyaa fi Itoophiyummaan takkaayyuu sammuu Oromoo keessa hin bulle. Edda Itoophiyaa fi Itoophiyummaan sammuu Oromoo, Somaalee, Tigree, Sidaamaa fi kanneen kana fakkaatan keessa hin bulle akkamittiin tokkummaan Itoophiyaa hin bittinnaa'uu jedhamee afaan guutamee lallabama. Itoophiyaa dhaabaa fi dagaleen wal harcaasee utubaan irratti ijaarame diigamee keessaan rirmi qorqee alaan bubbeen dhiibee bittinneessuuf fiixeerra gaheera. Lammaffaa Itoophiyaa daandii qaxxaamuraarraa ijaajjituu dimokiraatessinee tokkummaa ishee dandamachiifnaa hawwiin jedhu abjuu ta'ee hafuuf deema. Itoophiyaan biyya abbootiin irree irratti wal furan impaayera farra dimokiraasiiti. Itoophiyaa fi dimokiraasiin wal hin beekan, wal beekuus hin danda'an. Itoophiyaa dimokiraatessinaan soba. Impaayerri diigamee akka sabootaaf tolutti geeddarama malee hin dimokiraata'u. Haboon dimokiraasii abbootii irree irratti hin hojjetu. Kanaaf karaan dimokiraatessitootaa burjaajii dabalataa uuma malee furmaata hin fidu. Geeddarama haphiin haga yoonaa siyaasa Itoophiyaa keessatti mul'atan hundi takkaa'uu diddaa fi warraaqsa uummataan fakkeenyaaf bara 1974 fi 2018 yookaan waraana ijibbaataan fakkeenyaaf bara 1991 argaman. Karaan siyaasa abbootii irree Itoophiyaa karaa mul'ata dukkanaati. Akka salphaatti dukkana isaa ibsanii hadhaba isaa qulqulleessuun hin yaadamu. Karaa mul'ata dukkanaa kana kan hanga har'aatti jibba, roorroo, goolii fi gidiraa gama hundaa hammeesse. Irra guddaan Habashootaa galaana dhibdee siyaasaa Itoophiyaan keessa dhidhimteef heera Itoophiyaa fi federaalummaa sabummaa irratti hundaa'u hadheeffatu.
yoo heerichi fooyya'ee yookaan ciramee gatame akkasumas federaalummaan ammaa duubatti deebi'ee yookaan caasaan sabummaa diigame federaalummaa lafqo'aatti geeddarame golfaan Itoophiyaatti nammee haala siyaasaa hammeessee halkanuma tokkotti akka dhiqame Itoophiyaa leemmoo argamsiisuutti dhiyeessu. Kun dogoggora burjaajessaa fi yaada bututaa aduun itti dhiitedha. Garuu waggoota 30 darban akka weedduu leelloo hundaa argateetti kanumatu gamaa fi gamanaa weeddifamaa ba'e. Tokko jedhanii heera hadheeffatu, lama jedhanii federaalummaa sabummaa fafeessu. Sobni irra deddeebi'amee dhugaa fakkaata. Kanaaf dhibdee siyaasa Itoophiyaa ammaaf qabxii muraasa kaasuun hubannoof tola.